Kun Ardii Miidiyaa Neetwoorkii. Ardii Miidiyaa Neetwoorkii sabiskiraayib sheer gochuudhaan faana tura. Amma hangafoota oduu isin biraan ga'a. Itoophiyaan miseensa hawaasa baha Afrikaa yoo taatu abdii fi yaaddoo akkamii jira? Dhaabbanni hawaasa baha Afrikaa East Africa Community jedhamu erga hundaa'ee waggoota 30 ol kan lakkoofsise yoo ta'u, oduu gama biraatiin ammoo karoora isa falmisiisaa qaala'insa gatii Itoophiyaa dhibbeentaa 20tti xiqqeessuu qaala'insa gatii Itoophiyaa keessatti sadarkaa yaachisaarra gahee dhuma waxabajjii dhuftuu dhibbeentaa 20tti gadi siqsuuf karoorfame jedhame. Oduu alaa keessaa ammoo gareen Filisxeem 5 erga bara 2020 asitti leenjiiwwan loltummaa fudhachuu turan haleellaa onkololeessa 7 Israa'el irratti raawwatametti akka hirmaatan xiinxalli BBC'n mul'iseerraa ofii Hamaas attamiin ija Israa'el jalatti humna akkasii horachuu danda'e? Mata duree oduu keenyaa isa dhumaa waan ta'eef nu faana turaa, nu hordofaa isiniin jenna. Amma oduu bal'inaan dhaabbanni hawaasa baha Afrikaa East Africa Community jedhamu erga hundaa'ee waggaa 30 ol kan lakkoofsise yoo ta'u, miseensummaan biyyoota dabalataa simachuu jira. Dhiyeenyuma kana Soomaaliyaan miseensa hawaasa kanaa ta'uun dhagahamee jira. Biyyoota baha Afrikaa keessaa baay'ina uummataa hedduu kan qabdu Itoophiyaanis miseensa hawaasa baha Afrikaa akka taatu dhagahamaa jira. Jibuutiinis yeroo booda miseensa ta'uun ishee waan hin oolleedha jedhama. Hawaasni baha Afrikaa biyyoota miseensa ta'an gidduutti sochiin bilisa walitti dhufeenyaa akka cimu kan godhuudha jedhe. Soomaaliyaan biyya hidhattoonni Al-Shabaab keessa socho'anii fi ulaa galaanaa dheeraa ta'e qabdu diinagdee ishee cimsachuuf miseensa hawaasa kanaa taatee jirti jedhama. Oduu gama biraatiin qaala'insa gatii Itoophiyaa keessatti sadarkaa yaachisaa irra gahee dhuma waxabajjii dhuftuu dhibbeentaa 20tti gadi siqsuuf karoorri baankii biyyaalessaatiin bahe gaafii uumeera. Haa ta'u malee bulchaan baankichaa obbo Mihiratuu ji'oota 7 dhufan keessatti karoora qabatanii hojiitti hiikuuf hojjechaa jiraachuu jabeessanii dubbatan. Karoora kana koreen dhaabii paarlaamaa Itoophiyaa dhimmicha ilaaluu milkeessuuf kan ulfaatu ta'uu kaasuun gaafii irratti kaaseera. Ogeessi diinagdee tokkos yaada BBC'f kennaniin karoorichi yeroo gabaabaa keessatti kan milkaa'uu hin dandeenye jedhaniiru. Obbo Maammoon karoora isaanii kana kan ibsan raawwii nuusa waggaa baankii biyyaalessaa koree dhaabii karoora baasaa fi dhimmoota faayinaansii paarlaamaa Itoophiyaaf wayita dhiyeessanidha. Ifa ta'een dhuma waxabajjiitti qaala'insa gatii dhibbeentaa 20 gahuuf akka karooraatti qaban. Waxabajjii bara dhufutti ammoo dhibbeentaa 10tti gadi buusuuf ni hojjanna jenneerra jechuun ibsan. Baankiin biyyaalessaa dhuma waggaa darbeetti rakkoo kana to'achuuf fooyya'insa imaammata mallaqaa wayita baasee karoora isaa kana ibsee ture. Ammoo raawwatamuuf waan ulfaatu jedhamee gaafiin irratti ka'eera. Itti aanaan koree dhaabii sanii Dr. Abrahaam Alemaayyaw baankichi qaala'insa gatii gara dhibbeentaa 20.3 gadiin buta jedhee inni karoorse baay'ee hiixataadha jedhaniiru.
Oduudhummaatiin gareen Filisxeem 5 erga bara 2020 asitti leenjiiwwan loltummaa fudhachaa turan haleellaa onkololeessa 7 Israa'el irratti raawwatametti akka hirmaatan xiinxalli BBC'n mul'iseera. Gareen kun Gaazaa keessatti ulaa lafa jalaa dhiyeenya daangaa Israa'el irraa kiiloomeetira 1 irratti qopheessee kan yeroo haleellaa sana dhimma itti bahame karaa miidiyaa hawaasummaa qoodee ture. Yeroo shaakalaa kanattis namoota ukkaamsanii butuu haleellaa tasa raawwachuu fi waraana Israa'el rifaasisuu irratti hojjechaa ture. Gocha akkasii kana haleellaa onkololeessa 7 dura hanga guyyaa 25 hafutti itti ture. BBC'n ragaalee haala itti Hamaas hidhattoota Gaazaa keessa tokkumsuun waraana cimaa ijaaree fi haleellaa naasisaa Israa'el irratti raawwachuun qaxannicha gara waraanaatti seensisee walitti qabeera. Muddee 29 bara 2020 hoogganaan waliigalaa Hamaas Israa'el haniyee maqaa icciitawaan gartuuwwan ciccimoo 4 moggaafaman keessaa tokko ibsan. Gareewwan hidhatanii Gaazaa keessatti bakkatti qoqqoodamanii turaniif ergaa cimaa fi mallattoo tokkummaa kan ta'e gareewwan Gaazaa keessatti hidhatanii socho'aa turan keessaa cimaa kan ta'e Hamaas humnoota Filisxeem keessatti hidhatanii socho'aa turan 10 ta'an bakka tokkotti fiduun kutaa opereeshinii waloo jechuun qindeessee ture. Oduun keenya karraaf qabanne kanuma. Ardii Miidiyaa Neetwoorkii sabskiraayib sheer gochuudhaan nu faana turuun maatii taasisaniin jennaa. Waan daawwattaniif galatooma. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel.